fiigee osoo fiiguu duuba hudduu keessa haana dhabanii jedha jechuun sobeetaa oolu. Saniifuu yaani dhugumaanii maree bakka. Egaa nama reefu amma baramma haadha faateetti. Laa baramma reefu haadha faateetti hojjaa osoo jirraa namni dilli kunis akka nama jira amma na bira nama 500 fi kana jira. Nama bira nama 100. Na bira nama 500 jira. Kana caalaa reefu nama 900 ta'aa ture nama 800 jira. Reefu. Jala haadha faateetti fitee faatee takkattuu balti daawwatanii. No. Nindi deewu isiin fuutee galgala gad na baastee nama bashannansiiftee midhaan jennaan dideetiin jalaa ba'ee wayi garuu hangana hafuuri natti jijjiinne reefu dhugaa dubbachuu. Turkiyaa filaawarii afran kana guutaa gaa'ee gara faayee godhuun isinirraan oolan. Koppiliinkii kuma 500 naa geessan. Mani ke kuma basatti ana barna godani wallahi ma bolen garu tapta ko bilinki wotani goda chille warra hijirtani le likuma goda amma dageesa baka si me ati undafo waan jiru wal qixxeessina. Sana rabbo la qixxeessoo jira yaadee namdaa koofe. Waxaame lapheena laatti waan ta'eef akkattiin isin beekan koppiliinkii kana gisee kan naa gootan antaaftaafii fi jinnii irraa dattaa qabu. Wala ababaa fi jinnii dhifte yoo gisee ababaa afur bantan yoonii fi koppiliinkii naa gootan. Sani achi sanboota bashannana manni mana Hamzaati manni Hamzaa taaftaaf naa godhii hokkee nama dhiibadhu harkisi dhukkubsi hin jiru. Hamzaan wajjin dhalate koffiyyaa ofirraa baasee dhalate hin beeku. Hamzaan akkumatti dhalate koffiyyaa sana ofirraa baasee jedheen jedhu.